Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo bakkee garaa garaa jirtan hundumti keessaniyyuu Waaqayyoon osoo nuti hin jaallatiin nu jaallatee, osoo nuti hin barbaadiin nu barbaadee, eegumsa isaa nuuf baay'isee arjummaa isaatiin yeroo kanaaf sa'aatii kanaatiin kan nu ga'ee galanni ulfinni ogumaan bara baraa isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti nagaan isaa, jaalalli isaa, araarri isaa isiniif haa baay'atu. Dhibboo rakkinaa mudannoo garaa garaa kan isin mudate keessaatii furmaata isiniif kennuudhaanis abbaa nagaa, abbaa jaalalaa isiniif ta'uun fedhaa fi eeyyama tolaaf araara Waaqayyoon hunduma keenyaaf haa ta'u. Egaa akkuma yeroo darbee wal faana barachaa turre har'a immoo kutaa lammaffaa jiraatii tuqaa lammaffaa ilaallaa jechuudha. Tuqaan lammaffaa keenya kunis labsiiwwan daaqonii kan jedhudha jechuudha. Akka seeraa fi sirna mana kiristaanaa amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti labsiiwwan daaqoniin labsuu yeroo qiddaasee maal fa'aa akka ta'an wal faana barannaa jechuudha. Hundumti keessaniyyuu akka nu hordoftan abdiin qaba. Gaafa kutaa lammaffaa barumsa keenyaa kanaatti ceenu karaa daaqoniitiin labsaman keessaatii yeroo qiddaasee kadhannaaf ka'aa jechuudhaan daaqoniin ni labsaa. Inni kan biraan immoo waa'ee abaluu kadhadhaa jechuudhaan ni labsaa. Inni sadaffaa irratti immoo maalidhaa? Sagada Waaqayyoof sodaadhaan kan jedhu tokko ni labsaa jechuudha. Kanatti aansinee tokko tokko isaanii gaafa ilaallus kana fakkaatu jechuudha. Jalqaba irratti daaqoniin kadhannaaf ka'aa jedhee yeroo labsutti uummatni maal jedhanidha kan isaan deebisanii? Maaloo dhiifama nuuf godhi jechuudhaan yeedaloodhaan jalaa deebisuu jechuudha. San booda kunis maaliifdha? Namni jalqaba irratti jilbeenfannee yookiis immoo teenyee jirra taanaan akka ol kaanuuf nutti himaa jira jechuudha. Lammataa irratti immoo akka nuti gara Waaqayyootti yaada keenya, qalbii keenya deebisnee Waaqayyoon galateeffachuu akka qophoofnu yaada keenya hundumaa akka nuti laphee keenya hundumaa gara Waaqayyootti akka nuti deebinuudhaaf nutti himaa jira jechuudha. Uummanni immoo jalaatiin maaloo dhiifama nuuf godhi jechuudhaan kan daaqoniin kadhannaaf ka'aa jedhe sana deebisaa jechuudha. Kana jechuunis maal jechuudha? Maaloo dhiifama nuuf godhi jechi jedhu kuni maaloo nuuf gaddi, garaa nuuf laafi, nu fayyisi, dhiifama kee nuuf baay'isi jechuudha kan isaa. Maaloo dhiifama nuuf godhi gaafa jennu nuuf gaddi, garaa nuuf laafi, nu fayyisi jennee Waaqayyoon kadhachaa jira jechuudha. Inni kan biraani nagaan isiniif haa ta'uu jira lubni ammoo jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u gaafa jedhu immoo maal jechuudha? Hiikkaan isaa jechuudha. Uummanni yalaa jedheedha kan deebisee duraani maaloo dhiifama nuuf godhi jedhee kan uummanni xumura jalaa fudhachuun lubni immoo maal jedhaan inni? Nagaan isiniif haa ta'uu jira. Kanas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa du'ee du'aa ka'utti Wangeela Luqaas boqonnaa 24:36 irratti maal jedheera gaafa mul'atu bartootatti nagaan isiniif haa ta'uu jedheenini. Kana jechuun maal jechuudha? Isin araarseera akkam jirtu nagaa keessanii isin nagaa qabdu jedhee Waaqayyoon nagaa inni bartoota isaa gaafate har'as immoo luboonni maal godhu? Nagaan isiniif haa ta'u jedhanii uummataaf deebisuu jechuudha. San booda uummanni immoo yeroo kanatti maal jedhanidha kan isaan deebisanii? Hafuura kee wajjinii jedhuuniini. Hafuura kee wajjin jechuun maal jechuudha gaafa jennu hiikkaan isaa gabaabaadhumatti akka jecha kee nuuf haa ta'u, akka arjummaa keetti dhiifama nuuf godhi jedhanii Waaqayyoon kadhachuudha jechuudha. Hafuura kee wajjin gaafa jennee deebisnutti. Kanas immoo qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Efesoon boqonnaa 5:19 irratti qooqa garaa garaatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Beekeessan keessattis faarfachaa galata dhiyeessaa jechuudhaan nuun hundumtiyyuu galata Waaqayyoof akka dhiyeessuudhaan nurra jiraatuu fi nuuf malu nu barsiiseera jechuudha. Inni kan biraanii ka'umsumti kadhannaa kana eenyutu immoo jalqabbiima kadhannaaf ka'aa jedhamu kana eenyudha kan jalqabuma isaa jalqabe gaafa jennu qaama sadii gidduuttidha kan inni gaggeeffame. Qaamni jalqabaani abbaa keenya Addaamidha. Qaamni lammaffaani lubbuuwwan Si'ool keessa turanidha. Qaamni sadaffaan immoo eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Jalqabatti kadhannaaf ka'aa kan jedhee kadhannaa kana labsee eenyudha gaafa jennu abbaa keenya Addaamidha. Abbaan keenya Addaamis immoo maalirraan ka'eedha kan inni akkas jedhee tokko yeroo murtiin itti murtaa'ee bara 5,500 booddee dhala keerraa dhaladhee dhufeensi fayyisaa gaafa jedhetti Waaqayyoon Addaam duraan gannata keessa ture hundumtiyyuu kan beeku garuu Addaam gannata keessaatii immoo cubbuu irraan kan ka'e jannata gadhiisee ba'eera. Gaafa inni jannata gadhiisee ba'utti gara biyya lafaattidha kan inni dhufe. Biyya lafaa kanarratti jiraachaa ture akkuma biyyoorraa uumamte biyyootti deebita akkuma jedhame immoo Hindu'ee umurii isaa gaafa ga'u achi gara kamittidha kan inni darbe? Gara Si'oolitti darbe jechuudha. Inni Si'ool keessa taa'ee guyyattii sana eega ture. Guyyattii 5,500 booddee dhala keerraa dhaladhee dhufeensi fayyisa kan gooftaan jedhaniini. Utuma sana taa'ee lakkaa'uti
hin ture moo ganaadha moo akkamidha himoo maal jedhee utuma inni dhiphatuuti jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu fannoorra yeroo ture maal jedhee dhumarratti jechuudha. Jecha inni dhumarratti dubbate yaa abbaa koo lubbuu koo harka keettan kennadha gaafa jedhu gooftaan fedha isaatiin maal godhe lubbuu isaa dabarsee kenne. Kana jechuun lubbuu isaadhaan gara Si'oolitti seenee jechuudha. Gaafa inni jecha kana dhaga'utti Addaam abbaan keenya immoo maal jedheeni warra lubbuuwwan Si'ool keessa jiraniitiin kadhannaadhaaf kaa ol kaa jedheeniini kadhannaadhaaf kaa. Gaafa kadhannaadhaaf kaa jedhutti lubbuuwwan Si'ool keessa turan immoo maal jedhanii maaloo dhiifuma nuuf godhi jedhaniini. Ilaala maaloo dhiifuma nuuf godhi jechuun maaloo arjummaa keenya dhiifuma kee nuuf baay'isi araara kee nuuf baay'isi maaloo nuuf fayyisi jedhaniitu eenyuun kadhatan jechuudha. Waaqayyoon Si'ool kadhatan dabalanii jechuudha. Gooftaanis immoo gaafa gara Si'oolitti seenee maal jedheeniini nagaan isiniif haa ta'u jedheeniini. Nagaan isiniif maal haa ta'u isiniif haa ta'u jedheeniini. Nagaan isiniif haa ta'u gaafa jedhu kunoo ani isin araarseera. Duraan garbummaa seexanaa jala kan turtan bittaa aangoo seexanaa Si'ool keessa kan turtan har'a garuu ani Si'ool keessaatii gara jannataatti isin fuudhuuf isin baasuuf dhufeera jechuudhaan nagaan isiniif haa ta'u jedhee nagaa isaa kana akkam namatti tolu kana nagaa isaa warri lubbuu Si'ool keessa turaniif kennee jechuudha. Isaanis immoo deebisanii maal jedhanii hafuura kee wajjin nuuf haa ta'u jedhaniitu Si'oolii ba'anii gara kam galaniiru gara jannataatti galaniiru jechuudha. Har'as luboonni sirna mana qiddaasee mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti akkas jedhanidha jechuudha. Kanaaf kadhannaan sirna labsiiwwan gurguddoo daaqoniin labsu keessaatii inni tokko maaldha? Kadhannaaf ka'a kan jedhudha jechuudha. Kadhannaaf ka'a kan jedhu hiikaan isaa hundumaa akkuma ammaa ilaalledha jechuudha. Egaa kan itti aanu immoo labsiiwwan gurguddoo daaqoniin labsu keessaatii inni lammaffaan waa'ee abaluu kadhadhaa kan jedhudha. Labsii waa'ee abaluu kadhadhaa jedhamu kun kadhannaa labsiisa lammaffaadha. Yeroo labsiin kun darbus waa'ee maaliifaadha kan kadhatamu gaafa jennu waa'een nageenyaan kadhatamaa, waa'een tokkummaan kadhatamaa, waa'een biyyaan kadhatamaa, waa'een mana kiristaanaa kadhatamaa, waa'een uummataan kadhatamaa, waa'een hooggantootaan kadhatamaa, waa'een loltootaan kadhatamaa, waa'een rakkattootaan kadhatamaa. Kadhannaan kun waa hundadha kan inni of keessaa qabutti. Kadhannaa kanatti nun yeroo kadhannaa kana dhageenyu maal gochuu qabna akka kiristaanaa tokkotti gaafa jennu kadhannaa addaa kadhanna miti garuu yaa abbaa keenya kanuma jedhu maal gochuudha irra deebinee qalbii keenya keessatti yaa abbaa keenya jennee waaqayyo waamnee kadhannaa jechuudha. Sadaffaa irratti labsiiwwan gurguddoo daaqoniin labsu keessaatii akka mana seera kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti sagadaa waaqayyoof sodaadhaan kan jedhudha. Sagadaa waaqayyoof sodaadhaan kan jedhamu kun labsiiwwan jiran keessaatii labsiisa sadaffaadha jechuudha. Karaa daaqonii kan uummataaf darbu keessaatii. Abbaan keenya qulqullichi Daawwitii waaqayyoof sagadaa naannoo mana qulqullummaa isaatii jechuun faarsaa isaa faarsaa 28 lakkoofsa 2 irratti dubbateera jechuudha. Akka nuni naannoo mana qulqullummaa jirrutti sagannee waaqayyoon galateeffannuttidha jechuudha. Yeroo sagadaa jedhamnutti jechuudha egaa. Erga ni saganna jennee booda waan dadhabneef taa'uun garuu nurraatii hin eegamu hin barbaachisu jechuudha. Sababni isaa maaliifi tokko daaqoniin achiitii sagadaa waaqayyoof sodaadhaan erga jedheeti nutis waadaa galleerra hin saganna fuula waaqayyootti jennee. Uummanni maal jechuudhaani fuula keetti maaloo ni saganna ni galateeffanna jechuuni tasotoo dhufe sana deebisnee irra arga ta'eeti waadaadhaa jechuudha kan nuti amma dubbanne kun. Fuula keetti maaloo ni saganna ni galateeffanna erga jennee taa'uun nurra hin jiraatu. Osuma dadhabnee jirru yoo taa'uun nurraatiin eegamu jechuudha. Kanas immoo qulqullichi Paawuloos ergaa isaa gara warra Filiiphisiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti maal jedhee dubbateera? Warri baatii waaqaa keessa jiran, warri lafarra jiran, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhee jedha. Namni hundumtiyyuu maqaa waaqayyoof jedhee sagaduun isaarra jiraata jechuudha. Malee eenyumaaf jedhee miti kan inni sagadu? Ulfina waaqayyoof kabaja isaa, nageenya isaa, jaalala isaa waan hundumaa inni ofirrayyuu dabarsee nama jaallachuu sararaan ka'e namni immoo fuula waaqayyootti sagadaa jechuudha. Yeroo kanatti wantoonni hin barbaachisne yeroo sagadaa jedhamnutti keessaatii wantoonni hin barbaachisne muraasni tokko kadhannaaf ka'a yeroo jedhamu gara manaatti galuun barbaachisaa miti. Inni lammataan nagaan isiniif haa ta'u yeroo jedhamutti akkasumas gara manaatti galuun barbaachisaa miti. Nagaan isiniif haa ta'u jedhamnaan bakka xumurameera jennee yookiis immoo gara manaatti adeemuu hin qabnu jechuudha. Taa'umsa tolfachuun taa'uun irree nurraatiin eegamu ammayyuu jechuudha. Boqonnaa fudhachuu barbaadu dhiisuu dadhabneerra jennee olii gadi boqonnaa barbaadachuu dhiisuu. Boqonnaa barbaadu nurra hin jiraatu jechuudha. Yoo dhukkuba yookiis immoo dulluma ta'e
hanga qaamni keenya fa'aa bitametti maal gochuudhaa qabna sagaduu yookiis immoo qooma'uu nurraatiin eegamaa jechuudha. Egaa barumsi keenya irraa ammuma bifa kanaatti gaafa fakkaatu kanatti aansuudhaan immoo barumsa xiqqoo dabalataaf kan ta'u waa'ee sagadaadhaan kan wal qabsiisu ilaallaa jechuudha. Akkuma seera mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti sagadni afurtu jira. Yeroo sirna qindaaseetti kan sagadamu sagada afurtu jira. Isaan keessaatii kan daaqoniin labsu garuu lama qofaadha. Isaan arfanis immoo tokko yeroo kadhannaa gaabbiidha. Yeroo kadhannaa gaabbii kun itti galumsa sirna qindaasee irratti gaafa kadhannaa jalqabaadha jechuudha. Gaafa kadhannaa jalqabaadha itti galumsa qindaasee irratti. Inni lammataan immoo daaqoniin fuula isaa gara dhiyaatti deebisee sagadaa waaqayyoof sodaadhaan yeroo inni jedhutti uummanni hundumtiyyuu kan sagadudha jechuudha. Inni sadaffaan immoo kadhannaa gaabbii isa lammaffaa. Daaqoniin namoonni dhaabbattan mataa keessan gadi qabadhaa jechuun yeroo inni ajajutti namni hundumtiyyuu kan inni sagadu yookiin immoo kan inni mataa isaa gadi qabatudha jechuudha. Arfaffaa irratti qurbaanni yeroo kennamu fi yeroo kan sagaduun barbaachisaadha jechuudha. Qurbaanni yeroo kennamutti uummata fudhaturraan kanaa fi namoonni kaan hundumtiyyuu maal gochuu qabu sagadaniitu raawwatamaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo mataa ofii yeroo itti gadi qabannu yeroo akkam akkamiidha. Jalqaba irratti abbootii yeroo isaan eebbisan eebba 21 kan jedhamu jira. Sana gaafa isaan kadhatanii dubbisanii uummanni immoo mataa isaanii gadi qabataniitu kadhannaa sana dhaggeeffatu jechuudha. Inni kan biraa daaqoniin warri gaabbii keessa jirtan mataa keessan gadi qabadhaa yeroo jedhutti uummanni mataa isaa boquu isaa gadi qabatee sirna kadhannaa gaabbii kana dhaggeeffata. Hin kadhataa jechuudha yaada isaatti. Inni kan biraani daaqoniin nagaa bartootaan nagaa wal gaafadhaa. Nagaa bartootaan nagaa wal gaafadhaa yeroo inni jedhutti akkuma saala wal bira jiran dhiira bukkeedhaa dhiira harka wal fuudhuu qabu shamarranis shamarran biraa shamarran akka isaan wajjin harka wal fuudhuu qabu nageenya wal gaafatu jechuudha kanarratti. Inni kan biraani kennaa qurbaana booda harka wal fuudhuu. Sirna qurbaanaa booda namoota qorroban osoo hin taane namootni warri kaanii harka wal fuudhuun kan jirudha jechuudha. Inni kan biraani shanaffaa irratti Hoosiluus Qudduus yeroo kan jedhamu yeroo dubbifamutti hin sagadna osoo hin taane asirratti mataa keenya gadi qabanneetu baay'ee kan dhaggeeffannudha jechuudha sirna kadhannaa kana. Inni kan biraan dhumarratti daaqoniin harka tajaajilaa yookiis immoo harka lubaa akka isin eebbisuuf mataa keessan gadi qabadhaa yeroo jedhamu kadhannaa dhumaarrattidha. Kun yeroo baay'ee kadhannaa dhumaarratti daaqoniin hin abboomaaniin kadhannaa dhumaa gaafa ta'u irratti jechuudha. Bifa kanaatiin mataa keenya kan gadi qabannudha ta'a jechuudha. Inni kan biraan dhuma barumsa keenyaa kan ta'u keessaatii kan guyyaa irraa yeroo qindaasee sirna wangeelaa wal qabatee maaltu jira gaafa jennu sirna qindaasee dhaabbachuuf callisuun kan barbaachisudha beekamaadha kuni. Keessattuu immoo yeroo wangeelli dubbifamu sirnaan dhaabbachuu qabna. Sirriitti dhaggeeffachuun nurraatii eegama. Hiikaa wangeela kanaa kan beeku yookiis lubni wangeela dubbifame sana maal godhaa hiikeetu bifa gabaabaa ta'eedhaan uummataaf ibsaa jechuudha. Inni kan biraani kan hin amaleeffatamne yoo ta'es garuu akka seera mana kiristaanaatti marata ofiifaa ofirraa baasuun barbaachisaadha. Marata mataatti xamxaamaa godhatanii jiru taanaan marata sana ofirraa baasaniitu sirna wangeelaa fudhatu yookiis immoo salaanfachuudha jechuudha. Inni kan biraa sagalee wangeelaatti ni amanna jechuun salaanfachuu barbaachisaadha. Gaafa wangeelaa fidanii qabanii sagalee wangeelaatti ni amanna jennee salaanfachuun nurra jiraata jechuudha. Erga wangeelli dubbifamee booda rakkoo cimaa hanga hin taanetti gadi ba'uun barbaachisaa miti. Namni tokko erga wangeelli dubbifamee booda rakkoon cimaa yoo isa mudanne irraatiin kan hafe gadi ba'uun gaariis miti. Dhumarratti lubni wangeela dubbisuus fuula isaa gara bahaatti deebisuun dubbisuutu irraatii eegamaa jechuudha. Lubni gaafa wangeela dubbisu fuula isaa kallattii gara bahaatti deebiseetu wangeela dubbisaa jechuudha. Egaa barumsi keenya guyyaa irraa haaluma gabaabaadhaan kana fakkaataa ture. Umurri barumsa keenya irraanii labsiiwwan gurguddoo daaqoniin labsuu isaan kam akka ta'an ilaaleerra kadhannaaf waa'ee abaluuf kadhadhaa sagadaa waaqayyoof sodaadhaan kan jedhu ilaalleerraa jechuudha. Hiikaa isaanii eenyurraatii akka dhufan hunduma isaanii ilaalleerraa jechuudha. Inni kan biraani sagadawwan yeroo qindaasee gosa hammamtu jira. Labsiin daaqoniidhaan sagadamuu meeqatu jira kan jedhu mataa ofii yeroo akkamitti gadi qabanna kan jedhu yeroo qindaasee sirna wangeelaa wal qabatee seera akkamiifaatu jira kan jedhu hundumaa ilaalleera. Waaqayyoon arjummaa isaan nu kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise galannii ulfinni
Akkubaan bara baraa isaaf haa ta'u. Kanatti aansuudhaan barumsi keenya kutaa xumuraa kutaa sadaffaadhaa jechuudha. Kutaa sadaffaa irratti kutaan sadaffaa kun kutaa xumuruma akka waliigalaatti waa'ee sirna qindaaseedhaan ilaallatudha. Kutaa waliigala xumuraa ta'a jechuudha kutaan sadaffaan kun. As jalatti tuqaallee nuti ilaallu kiristaanota quxisuu kan jedhaman isaan akkamii akka ta'an ilaallaa. Maaliif kiristaanonni quxisuu taatan gadi ba'aa yeroo jedhamutu jira akka seera qindaasee keessatti. Bu'aa qindaasee kan jedhamu maal akka ta'e ilaallaa. Hiikama ilmaa fitaata zawwalde kan jedhamu maal akka ta'e ilaallaa. Taansuudhaan immoo yaa gooftaa gaafa dhufaatii keetti ni yaadadhu mootummaa keessatti kan jedhu. Kan jedhus ilaallaa. Dhumarratti immoo maal ilaallaa? Maaloo nu fayyisi Kiristoos kan jedhu Egzoo Maarinii Kiristoos jedhamu sana ilaallaa. Achiin booddee waa'ee qiddaaseedhaan kan wal qabatu barumsi keenya guutummaa guutuutti hin xumurraa jechuudha. Waaqayyo arjummaa isaadhaan nu kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiisee galannii ulfinni akkubaan bara baraa isaaf haa ta'u. Barumsa kutaa itti hanga wal arginutti bakka jirtan hundumaatti Waaqayyoon hamaa jiru gufuu jiru hundumaarraa isin haa eegu. Warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan immoo barumsi kun isinitti tolafaa taanaan sabiskiraayib gochuun dagatiinaa. Akkasuma warreen obboloota keessaniidhaafis immoo sheer gochuufaan dagatiinaa. Yoo yaada qabdu ta'e yoo gaaffii qabdu ta'e kamiyyuu taanaan jechuudha. Barreessuu hin irraanfatiinaa. Waaqayyoon bakka jirtanitti isin haa eebbisu. Galannii ulfinni Waaqayyoof haa ta'u.